giddugaleessa namni jiraatu biyyoota giddugala bahaatti dhiyaatan keessaa takka biyya nu jiraannu Oromiyaa Itoophiyaadha. Biyya keenya san homaa irraan hidhanne qabeenya mallaqaa malee qabeenya lafaa qabna, qabeenya namaa qabna, qabeenya baay'inaa qabna, qabeenya bareedumaa, qabeenya qilleensaa qabna. Wanti nurraa hir'ate takkittiin mallaqa qofa. Mallaqni immoo hojjannaan numa dhufa, birriin numa dhufa. Akkasanii tarwiixuun nafs lubbuu bashannansiisu lubbuun tun akka Hasan al-Basriin jedhe rahmatullahi alayhi geejjibni yoon bashannansiifne qilleensa bareedaa hin kennineef hin bashannansiifne yeroo tokko yoo jalaa hin banne balbala itti cufanii yeroo hunda cinqaa fi cinqatii fi ciqaa qofa keessatti gangalatuun sirrii miti. Namni yeroo tokko manaa bahee qilleensa fuunfatee muka yaabbatee bishaan samii irraa bishaan gaararraa gad jigu dhageeffatee sagalee isaa muuziqaa xabi'aa kan jedhamu sagalee muuziqaa uumamaa kan jedhamtu jira. Muuziqaa xabi'aa jechuun sagalee simbirree, sagalee qilleensaa, sagalee bishaanii kan uumamatti qaamni namaa ittiin bashannanu kana dhageeffachuun islaamummaa keessatti barbaadamaadha. Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam haadha warraa isaanii wayita imala deeman lola tahee imala dhimma biroo tahee aqra'a bayna nisaa'ihi dubartoota isaanii jidduutti hixaa buusanii nama hixaan baheeftu Nabi Muhammadii wajji gaara keessa deema imala keessa bashannansiisu jechuudha. Garuu namni keenya dhiirri keenya hedduun isaa dhiira Oromoo irraa asaara beekita. Jaalala moofsuu malee mana keessatti moofsee jaalala akkuma carqiin moofu kanan moofa. Yoo haaromsin jaalala kana yoo amman to'atiin yoo qaqqabin akkuma abaaboo bishaan itti buusanii bubbee irraa eeganii akkan nyaatamne akkan butamne akkan cabne yoon tiksin dubartiin akkuma abaaboo hin xoolayti. Xoola jedhan. Xoolaydee hin kufti. Gariin namaa siistama san wallaaleeti irratti fuudha. Yoo isin harkaa moofte haaromsi wallaaleeti irra fuudha. Tunilleen dulloomti immoo gaafa guyyaa baatee waggaa 4-5 tunillee dulloomte. Kanaafuu irra fuudhutti ariifatu osoo irratti fuudhu ariifatu osoo hin taane taduraatu sirnaan qabatanii akka abaabootti to'atanii. رسول عليه الصلاة والسلام الزوجة نعمة يسأل عنها العبد يوم القيامة. جارتي النعمة قياك يا مانا من الرقافة مجري رسول نعمة كيست نعمة قد الدنيا تنقبض كيساي جارتي نجو قسم مامي ورا فتري بيكوتو بيقلي نوتي كتاب مرة بينما لين فتري ورا فتري بيك ورا نلوقات جماع قفت بيك تنتا قرو فتر ولين تبراتو جري Kamar berarti jadi nyuma tokko gerong game itu cara kan dulu man. Apa yero arom sono nasi nyetan karena cara. Sheeka keenya tokko nama isin beektan. Alima daa'ii guddaa akka Itoophiyaatti nu qabnu keessaa yi gaafadhee sheeka simmaa jaartiin dabalannee jennaan waan silaa intala silaa namni xumura fuudhan awwala fuudhee jedhe jalqaba. Waan silaa isii akira fuudhan isii xumura irratti fuudhan jalqaba fuudhee kanaafuu guyyaan hundi nuuf sargiidha. Wanni an dabala dhufin jiru jedhe guyyaan takkitti akka addunyaa gaafa takkitti san akka addunyaa goote takkitti san dusigaa jaartii fuudhuun jaartii dabalachuun karaa shari'aan islaamaa mubaaha godhee hayyame keessaayyii garuu gaafa dirqama ta'u jira dabalachuun gaafa dabalachuun haraama ta'u jira immoo gaafa takkittiin duraa waan silaa namni fuudhuuf namaan guutin waan silaa namni fuudhuuf namaan guutin jechuun karaa hedduu laalama fedhii qofatti rarra'u ilmoo yoo irraa dhaban dabalachuun islaamummaa keessatti gaafa yoo keessattuu wanta haraama silaa jedhamu irraa nama tiksu yoo hin danda'in manatti dabalachuun gaafa kana waajibata. Akkasuma gaafni inni haraama ta'u jira immoo gaafa dabalachuun irratti haraamatu jira. Nama takkitti akka itti bulchan isii bulchuutu dadhabee isii dhullumaa jiru. Lammaffaa fuudhuun zulmii lammaffaati rabbiin zulmii haraama godhee jira. Bulchuu hin dandeenye taanaan aqliyyan hoggansaa sammuutiin وجسديا هم قامات وماليا هم ملقات سدان كان شرطي غرغدا علماء الفقه جارتي دبلچوف سدان كان كي ساحر انان ظلم ما وظلم تبقى ملقته غرق بيناتنس يو هيما لفت او مسكينا ذا متربه نما يو كانت دير اساده يما نقوارت ركات جرا اقوارت يما بفر نما كانت جارتي دبلت يريد نما يو كانت انا يما نقوارت ركو لما فا نما تتكتي توهم نقامات ينوغوتو نندنيا كانه باتر لو هنا كميت لما فا دبلتا وان غري راسا كني اسون برباچي ساداف جدي ور باتر
warra baatir law warri humna qaamaan qabnillee shari'aan islaamaan dhorka. Kanaafi wanni kun namaa ta'a barri waan baabun nashaaxaadhaan waan kan balbala nashaaxaa waan kanan hundi dhageeffate jaarsi dulloomillee geessillee hatta ijoolleen ni beeyti. Kanaafi akka islaamaatitti himaa jirraa. Kanaaf dubbitu fuudhee bakka bashannanaa irraa jaartii keessan harkaa lixee ati maalitti beeytaa yoom kitaaba san qaraatee naan jechuun keessanillee oolu dhugaadhaan qaraane kabarraa'e qara'e malee isa barraa'e qara'e malee ani isa jiraatamuun qaraane haga silaa. Ammoo kitaabni gargara kitaabul waaqi' wa kitaabul masxuur wa kitaabul manzuur jedhanii ulamaa'ni lama qoodan dura waan barreeffame kitaaba barraa'ee fi kitaaba jiruun barreessitee fi kitaaba qalamni barreesse. Kitaabni qalam barreesse yooma itti amanuu fi jabeenya imaanaatiif dandeettii sammuu keetiitiin qeebalte malee kitaabni jiruun barreessitu jiraatteetu margita. Ilmii hunda beekumsa hunda kitaaba irraan argatan. Beekumsa garii salphattee baratta. Beekumsa garii hiyyoomattee baratta. Barumsa hiyyoomatanii baratantu jira. Barumsa namni si gatee namni si ganee jiruu tanarraa nama of biraa dhabdee nama waan qabdu akka rifeensa mataa baay'ata. Riyyaan kiyya jettee ati abdattu gaafa hiyyummaan yookiin rakkoo si dhufe si biraa dhabamu. Kitaaba addaati kitaabni sun. Kitaaba gaafa namni si ganu. Kitaaba garii kitaaba dhukkubsattee barattu jira. Kitaaba garii ka hidhamtee hidhaa keessa shamtee wa akhiira yabqaa ma'aka man yuhibbuka akhiira irratti gaafa itti dhibamtee sirra raggalte gaafa itti hidhamtee harka zulmiititti kufte na hidhaa keessatti kufte dhumarratti namni si wajjin hafu nama si jaalatu. Warroonni haga chaarjiin jaalala keetii keessa jirutu sitti deddeemaniin dhuma chaarjiin sun hin dhumu. Waan chaarjarri hidhameef chaarjara hidhame waan ta'eef chaarjiin hin dhuma. Chaarjarri gaafa hidhame chaarjiin hin dhuma. Kophee nama balbala kee biizii godhe sun. Bilbilli nama bilbila kee biizii godhe suni haga waa kiisii si jiran si bira jira namni. Gaafa ati kiisii tana keessaa waan luqqa'an akkasuma luqqa'ee dhuma namni illee. Kanaaf kitaaba ilmii hunda kitaaba ran barbaadina lafarraa waan baratantu jira. Kanaaf daawwattoota kabajamtoota keenyaa chaarjiin kiyyaan jiru garuu guyyaa an chaarjii haasaa godhadhu chaarjii mobaayilaa immoo harka dhuun ka'e. Kanaaf inshaallah bakki nu jirru Imaaraati. Dubaay hin jennuun. Dubaay jechuun ganda takka. Biyya kana yoo dhuftu Dubaay fi Imaaraat adda sii baata. Biyya keenyatti jechuun Itoophiyaa guutuu magaalaa Finfinneedhaan waamu. Itoophiyaa guutuu magaalaa Finfinneedhaan waamuun ta'a. Dubaay Imaaraat jechuun ganda walitti wayita qabamu gandoota jechuudha. Imaaraat jechuun gandoota biyyoota torba mootummaa torba gosa adda addaatu waggaa 50-60 har'aa addaa wal kukkutanii jiraataa turan. Wal keessa jedhanii sanyoomni isaanii amma sirna walitti muttahida Yuunaayitid ta'aniitti walitti dhufaniiti tokkoomanii biyya lubbuu qabdu alaabaa takkaan. Ejjennoo takkaan biyya ofii akka addunyaatti kabachiisanii maa kunoo fooqiin guddichi ardiin tun qabdu biyya kana keessatti argamti. Dubaay jechuun immoo irra bareedduu magaalaa abaaboo isaaniiti. Abaaboo magaalaa Imaaraat biyya Imaaraat abaaboon isii Dubaay. Garuu magaalaan guddoon bakki teessumaa mootummaatii fi akkasuma imbaasiiwwanii fi iddoon guddichi biyya Imaaraatota dhufe mootitiin addunyaatti simatamtu immoo Abuu Dhabii. Biyyoonni kuwwan immoo akka Shaarjaa jechuun Shaariqaa jechuun biiftuu baate jechuudha. Shaariqaa biiftuu baate jechuun hiikinsaa. Ajmaan immoo Arabni quba kanaan ajmaan jetti. Ajmaan Raasal Khaymaa illee mataa hiika isaa qabaa. Abuu Dhabiin hiika mataa isaa qabaa. Kun taarika keessa fagooti. Kanaaf golgolooftanii of cinqitanii taa'ina. Abdiin muratina. Inni rakkatte rakkina keessaa Rabbi si baasa. Inni hiyyoomatte hiyyummaa keessaa si baasa. Rabbi. Namni gaafa goolabamu gaafa abdii fixatu goolabama jedhan namni. Abdiin si biraa dhume taanaan jiruun kee goolabamee jira. Namni yoo beela'e wanti haga sa'aatiin nyaanni isaa dhufu eeguufi waan abdii nyaataa san qabuufi jedhan. Hin nyaadhu nyaatan argadhu jedhee ofitti hime taanaan namni osoo nyaatan ga'in bira du'a jedhan. Nyaataa si du'a. Yoo dheebotte bishaan ni argadha jettee sammuu keessaa waan qabduuf haga bishaan argattu sa'aa san turtaa jedhan. Maaliif abdii si tursiisa jedhan jechuun baada gargaarsa Rabbiiti. Gaafni namni goolabamu rakkoo wahii seentee tiyyata baranaa xumurri tana jennaan goolabdee jirta duniyaa tanarra. Kanaaf abdii kutachuu maasiyaawwan kabaa'ira maasiyaa gurguddaa shirkii gaditti aanan keessatti Rabbi lakkaa'e. Warra Rabbitti kafare, warra Rabbiirraa abdii hin qabnetu, warra Rabbii waakkatetu, warra Rabbiin jabeenya isaa hin beeknetu abdii murata jedhe Rabbi. Kanaaf bakka har'a jirtu laaltee borirratti murteessin. Gaafa Nabi Muhammad ganda Qureeshiitiif ra'ee gaara gubbaa tiksan.
gaafa namu re'ee isaatti kennate mallaqa farankaa saantimii shilingii mallaqa isaa warra makkaatiif saantimii muraasan gaara makkaa gubbatti re'ee tiksaa turani eenyutu nabi Muhammad dura taa'aa ilma namaa ta'a jedhee tilmaamee beeka. Gaafa nabiyyallahi Muusaan Masri irraa baqatee Ordoniin qaxxaamuree Falasxiiniin qaxxaamuree ardii Sacuud Arabiyaa seene. Sacuud Arabiyaa bakka Albadac jedhamu. Albadaciin keessa ganda Madiyan jedhamtu naannoo Tabuuk. Wayitanii biyya sadi keessa qaxxaamuree dhufe ganda namaa taa'ee re'ee tiksu. Waggoota hagas baay'atu re'ee tiksu eenyutu nabiyyallahi Muusaan nabiyyii guddicha mootummaa guddicha zaalim ardii tana ni kuffisa Fir'aawnaan jedhee sammuu isaatti tilmaamee beeka. Har'ara dhaabbattee burmaal akka ta'u deemtu hin tilmaamin. Iddoon wanni ati karoorsitu wanni ati qindeessitu ol malee gadi hin yaadin. أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر أم بك قبرتش كان كونا كأتجد أجد ربي يو إني قد بربادي قدوما يو إني أول بربادي أولو ما بك إسن كيتن إسن كهج